nagaa keessanii barreeffama macaafa qulqulluu waa'ee balchummaa kan balchaan tokkollee hin jiru jedhu akkamitti hubanna? Barreeffamoota kana tokko tokkoon dubbisaa haa ilaallu. Macaafa Roomee boqonnaa 3 kudhan gaafa dubbistu እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ ጻድቅ ማንም የለም አንድስ እንኳ balchaan tokkochillee hin jiru jedha. Ergaa Xiimotewos isa jalqabaa 1:15 dubbisnu. ክርስቶስ ኢየሱስ ኃጢአተኞችን ለማዳን ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል እውነተኛና ሰው ሁሉ ሊቀበለው የሚገባ ነው። amma dubbiin balchaan tokkochillee hin jiru ni jedhu dhimma sanbata nuti walitti deebinee araarfannu osoo hin taane walii gala dhalli ilmi namaa kamiyyuu balchaan hin jiru. Boqonnaa 3 kudhanii kaasaatii hamma 20 dubbisaa balchummaa duwwaa miti ilmi namaa karaa baay'een hir'ina qabaachuusaa hima. Isaanuma saniif ammoo Iyesuus isaan fayyisuuf dhufe, cubbaaleeyyii fayyisuuf dhufe. Dubbiin jettu tun dubbii namni hundi fudhachuu qabudha. Ergaa Roomaa 3:23 isiniif dabalume. ምክንያቱም ሁሉም ኃጢአት ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል። akkuma amma jechaa ture 23 yeroo gubaa'eef walitti deebinu yookiin sanbataa osoo hin taane guutummaa dhala namaa ibsuu barbaade. Yookiin martinuu si yakkee jira ulfinna kelleen diddiisee jira waaqayyoo numaar akka jennuuf osoo hin taane dhimmichi kufaatii ilma namaa karaa addaamiitii ilma namaa qunname ibsaa jira. Roomee boqonnaa 5 guutummaa isaa akka dubbinyu sin affeera. Boqonnaa kanuma lakkoofsa itti aanu haa dubbisnu. Lakkoofsa 24 yeroo baay'ee 23 dubbisnee bira waan deebinuuf rakkoo uumna. በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነ ቤዛነት እንዲያው በጸጋው ጸድቀዋል ይላል። እንዲያው ድበቶ ያላቀባዱ ጩቡ ጃኔራኒ ኡልፍኒ ዋቃል ኢሳራ ደተራ ሃቦዋኑን ጀነ መጻፍ ጋፍ ደሚ አፍር ድብስቶ አሞን ጋፊን ስትድፉ ዳንዳ ኤገና አንበልቻሬ ጋፊን ጀዱ ስትድፉ ዳንዳ ዴቢ ኢሳሞን ኤየ አትባልቻዳ ኢሳ ጀዱ Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 30 አዱብኝ አስቀድሞ የወሰናቸውን ጠራቸው የጠራቸውን አጸደቃቸው ያጸደቃቸውን አከበራቸው ይላል። ከነቹን ያጽድቃቸዋል እንጀዱ አጸደቃቸው namoota murteessan yaameera warra yaamamoon balchoonseera warra balchoonse ulfinna isaan geera jechuudha. Namni Yesuus amane balchummaa isaa argateera jechuudha. Balchummaan hojii namaatiin waan hin taaneef namooti yaada ku isaaniif hin galle yookiin an balchaa mutiif hin jedhan hoo isaa osoo hin beekin Yesuus du'aan hin kaane jedhutti jiran. Fakkeenyaaf du'aa ka'uu Yesuus faayidaa guddaa qaba. 5 lakkoofsa 17 dubbin Kiristoos du'aa hin kaafamne erga ta'e amantiin keessa immoo waa'ee hin baasu cubbuun keessan ammumayyuu isi irra jira jedha. Kana jechuun namichi an cubbuun teenarra jirti jedhu Yesuus du'aan hin kaane jedhu jira jechuudha gabaabumatti. Akkasuma Roomaa 4 lakkoofsa 25 እርሱ ስለ ኃጢአታችን እንዲሞት አልፎ ተሰጠ እኛን ጻድቅ አድርጎ ለማቅረብ ከሞት ተነሳ። በቃ balchomoot kan deessu waa hojjatte osoo waan cimte osoo ta'in waan Kiristoos du'aa ka'eef warri du'aa ka'uu isaatti amantan baga balchoontan baga badhaatan nageen isiniif bacatu.